isiniif haa guddatu kabajamuuf jaalatamuuf kan taatanii Eelsaatu jalatti kan argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii egaa waan argatanitti waaqayyoon galateeffachuudha. Obboleeyyanii biyya Orommaa jirtanii egaa wanta ammoo baane tokkoo fi wanta ijaan argamu wanta mul'atu tokko hamma waaqayyo nu gargaareeni hojjennee bu'aa buufachuu qabnaa. Egaa bifa kanaanii wanta xiqqoo waaqayyo na gargaaree yeroo biraa bal'inaan isinitti nan agarsiisa. Egaa bifa kanan fakkaata. Egaa akkuma argaatiin jirtan kana isinitti mul'ata jedhee abdiin qaba. Wantoonni hin xumuraminis jiru haa ta'u garuu xumurameetiin jira. Wanta xiqqoodhaa kanaafeeru egaa waan hojjettan tokko lafa buufadhaa lafa kaayadhaa wantoota akkanaa lafa bitachuudhaanii mana ijaarrachuudhaanii wanta ammoo bu'a qabeessa ta'e wanta boru ammoo deemtanis ammoo gurgurattanii yookiin ammoo keessa jiraachuufis wanta adda addaa kiraayee kennuu fi wanta isin fayyadu dadhabbii keessanii waan argatan ittiin balleessinaa jedha karaa kootiin. Kana hundumaa kan na gargaare waaqayyoodhaaf galanni haa ta'uun jedha. Isinis ammoo xiqqoo argannetti galateeffachuun guddaan ammoo nu fuuldura jira. Naaf galatoomaa isiniin jedha.